Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko. Ameen. Waaqayyoon abidda kana keessaa ergamaa isaa ergee nu baasa. Yoo nu baasuu baatellee waaqa tolfamaa kanaaf nu waaqessinu jedhanii dhaabatan. Amantii isaaniitiin camaniit abdii isaanii ija isaanii Waaqayyo irratti taasisan. Kanaaf nutis abdiin keenya Waaqayyo irra ta'uu qabu maatii Waaqayyoodha. Ija keenya abdii keenya Waaqayyo irra yoo taasifanne wanti nuti dhabnu hin jiru. Wanti nuuf danda'amnu hin jiru. Kanaaf yeroo hundumatti abdii keenya Waaqayyo irraan taasifachuu qabna jechuudha. Kanaaf gara samii ilaaluu jechuun gara Waaqayyoo ilaaluu jechuudha. Gara Waaqayyoo yoo ilaallu immoo eebba arganna, barakata arganna, dhiifama arganna. Waaqayyo ija dhiifamaatiin gara keenya haa ilaalu. Gara samii ilaaluu jechuun qabxiinni lammaffaan gara haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maaramii ilaaluu jechuudha. Gara samii ilaalu jechuun deessee Waaqa kan taate, sababii fayyina keenyaa kan nuuf taate, kaleessa bannee kan turre, sababii hewaaniin kufnee kan turre, sababii hewaaniin duuti gara keenya dhufee kan ture, hewaan ishee lammaffaa kan taate, karaa dubaroo Maaramiin jireenyi nuuf argame, du'a keessaa gara jireenyatti ceene. Hewaan kaleessa dubbii seexanaa dhageesse, dubbii daabiloosin dhageesseti du'a nutti fiddee turte. Dubaroo Maaramiin dubbii ergamaa Gabreelii dhageesse, misiraachuu ergamaa Gabreelii dhageesse, jireenyatti akka butannu, gara jireenyatti akka ceenu, du'a keessaa akka nuti baanuuf isheen sababa nuuf taate, isheen bultoo Waaqayyoo waan taateef, samii lammaffaa waan taateef, qulqullichi Efreem akkas jedheetti dubbata, ati mudaa kan hin qabne Waaqayyoon kan deesse, ati samii lammaffaadha jedheetti ishee galateeffata. Kanaaf isheen samii lammaffaa waan taateef samii lammaffaa kana immoo bultoo Waaqayyooti. Iji keenya wayita gara samii ilaalu gara dubaroo Maaramii ilaala jechuudha. Gara haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maaramii ilaala. Kanaaf akkuma samiin immoo iyyuu samiidha, aduun akkuma bahe yookaan biiftuun bahee amma nuyi qooqa nuuf kennaa jira. Biiftuun bahee nuyi fi ifa nuuf kennaa jira. Samii lammaffaa kan taate qulqulleettii dubaroo Maaramiin immoo ifa addunyaa kanaa kan ta'e, ifa qajeelummaadhaa kan ta'e, gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos isa cubbuu keenyaaf dhiifama nuuf argamsiise, isa badii keenya nurraatii dhiqee, gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos waan nuuf deesseef iji keenya yeroo hundumaa gara ishee ilaala. Gara eenyu ilaala? Gara eenyu ilaala iji keenya? Iji keenya gara haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maaramii ilaala jechuudha. Wayita gara samii ilaallu, gara ilaaluu keenya, gara dubaroo Maaramii ilaaluu keenya, haadha gooftaa deesse gara giiftii keenyaa ilaala jechuudha. Kanaaf abboonni keenyallee isheen sababa fayyinaa waan taateef, riqicha jireenyaa waan taateef kana beekanii qulqulluun Salamoon faanii ati yaa kaadhimaa koo Libaanos irraa ka'ii koottu gara koo, yaa kaadhimaa koo Libaanos irraa ka'iiti koottu gara koo jedheeti qulqullichi Salamoon macaafa hedduu caalu irratti ishee galateeffataa jechuudha. Kanaaf nutis isheen sanyii nuuf hafte waan taateef, badii keessaatii gara jireenyatti kan itti ceene waan taateef, Isaayyaas boqonnaa 1:9 akkasuma Roomee boqonnaa 9:29 irratti maal jedha? Osootii Waaqayyoon gooftaan maccaadhaa sanyii nuuf hambisuu baateeti akka Sodoom hin taane Gamoraan hin fakkaanne turre jedha. Osoo Waaqayyo sanyii nuuf hambisuu baate, sanyii nuuf hafte haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maaramiidha. Silaatii osoo isheen nuuf hafuu baateeti akka warri Sodoomii fi Gamoraa abidda samiidhaa bu'eedhaan liqimfaman, abidda samiidhaa bu'eedhaan badan sana nuti hin banne turre. Akka nuti hin banneef immoo Waaqayyo haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maaramii ishee qulqulleessee, ishee filatee, ishee irra bulee nuti karaa ishee ifni akka nu bahu, fayyinni gara keenya akka nu ta'ee jira waan ta'eef wayita gara samiidhaa ilaallu gara ilaalla, gara haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maaramii ilaalla jechuudha. Nutis immoo kanaaf har'a cubbuu keenyaaf, dadhabina keenyaaf akka isheen nuuf kadhattu, yaa haadha keenya nuti dadhaboota, nuti ati hirkoo keenyadha, hirkoo amantaan keenyaatiidha. Kanaaf sa'aa lilana qidduste yaa dubaroo Maaramii ati nuuf kadhattu. Waaqayyo wajjin nu araarsi, ilma kee wajjiniini. Ilma kee wajjiniin ilma ishee baattee jirti. Waaqayyoon ergamoonni samii irratti akkuma teessoo isaa irratti Waaqayyoon qulqulluu jedhanii galateeffatan, gadaamessa haadha ishee, gadaamessa dubaroo Maaramii keessatti illee Waaqayyoon galateeffatanii jiru. Osoo isheen baattee jirtu, buqqee isheetti osoo baattee jirtu, dugda isheetti wayita isheen baattu Waaqayyoon galateeffatanii jiru. Isheen samii lammaffaa waan taateef iji keenya yeroo hundumaa gara ishee ilaala. Kanaaf nutis dadhabina keenya keessatti, rakkina keenya keessatti yaa durbee nuuf qaqqabi, nuuf kadhadhu.
mul'atu jennee ija keenya gara isheetti kaasna gara ishee ilaallaa jechuudha. Kanaaf wayita gara samii ilaallu iji keenya gara ilaalaa gara dubaroo maaramii ilaala. Gara dubaroo maaramii ilaala jechuudha. Inni bira wayita gara samii ilaallu gara qulqulloota ergamootaa ilaalla. Gara samii ilaalii jira. Gara samiitti wayita ilaallu gara ergamootaa ilaalla. Ergamoonni yeroo hundumatti Waaqayyoon zufaan isaa irra teessoo isaa irra taa'ee osoo jiru Waaqayyoon sa'a 24 guutuu ni galateeffatu ni qulqulleessu. Ergamoonni nyaanni isaanii galata waan ta'eef hin nyaatan hin dhugan. Kan isaan nyaatan kan isaan dhugan maalodha? Galata Waaqayyooti. Waaqayyoon galateeffachuudha. Kanaan Isaayyaas boqonnaa 6:1 kaanee gaafa dubbisnu Isaayyaas bara mootichi Uziyaan duretti lafa irra taa'ee maal argaa ture? Samii irratti mul'ata argaa ture. Waaqayyo teessoo olaanaa irra taa'ee toonan argee handaarri yookaan caafiin uffata isaas mana qulqullummaa sana keessa ni guute. Ergamoonni warreen koochoo ja'a qaban kirubeelii fi suraafeeliin walharkaa fuudhuudhaan sagalee walharkaa fuudhaniit kochoo isaanii isa lamaan fuula isaanii haguuganii kochoo isaanii isa lamaan miilla isaanii haguuganii kochoo isaanii isa lamaan immoo gara bitaa fi gara mirgaatti balali'uudhaan ashabashabuudhaan Waaqayyoon sagalee isaanii wal jalaa fuudhanii qulqulluu 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 jedhanii wayita galateeffatan nan argee jedha. Eessa taa'ee argee? Dachee irra taa'ee samii keessatti ergamoonni gara samiidhaan wayita yoo ilaalu ergamoonni Waaqayyoon osoo galateeffatanuu argee jechuudha. Nutis gara samiidhaan waggaa ilaallu ergamoonni Waaqayyoon wayita galateeffatan ija laphee keenyatiin agarraa jechuudha. Ergamoota wajjiniin Waaqayyoon qulqulleessina Waaqayyoon galateeffannaa jechuudha. Mul'ata Yohaannis irratti illee ni arganna. Yohaannis mul'ata isaati irrattis dubbii kana dabalee nuuf barreessaa jechuudha. Kanaaf wayita gara samii ilaallu gara ergamootaa ilaallaa jechuudha. Ergamoonni immoo jireenya keenya keessatti nu gargaaru waan ta'eef nuuf kadhatu waan ta'eef ergamoonni kan isaan uumaman kaayyoo lamaa fi tokkoffaa Waaqayyoon galateeffachuudhaaf lammaffaa dhala namaa gargaaruudhaaf waan ta'eef rakkina keenya keessatti nu gargaaru. Karaa kee gubbaatti jedha. Karaa kee gubbaatti akka gufuun si hin dhoofne fi maaliin siif ergaa? Karaa kee duratti ergamaa koon siif ergaa. Akka dhagaachi akka miila kee hin rukunne kochoo isaaniitiin yookaan harka isaaniitiin akka isaan obsi qabaniif ergamaa kun fuuldura keessii kan ergaa jira. Faarsaa Daawit irratti Waaqayyoon nutti dubbatee jira. Kanaaf nuti yeroo hundumatti Waaqayyoon wayita sodaanne mana Waaqayyoo keessa wayita jiraannu iji keenya wayita gara Waaqayyoo ilaalu gara samii ilaalu ergamoota arganna. Ergamoonni immoo rakkina keenya keessatti nutti dhiyaatanii nu gargaaran. Gargaarsi ergamootaa yeroo hundumatti nu faana yaa ta'u. Gargaarsa ergamootaa yeroo hundumatti nu faana yaa ta'u. Kanaaf wayita gara samiidhaa ol ilaallu gara ergamootaa ol ilaallaa jechuudha. Kan biraa inni dhuma wayita gara samiidhaa ol ilaallu gara abboota keenya qulqullootaa ilaalla. Gara samii wayita ol ilaallu abboota keenya gara qulqullootaa ilaalla. Kaleessa fooniin lafa kana irra akkuma keenya jiraachaa kan turan garuu hojii isaaniitiin jireenya isaaniitiin Waaqayyoodhaaf kan of fo'an. Waaqayyoon kan filatan gidiraa addunyaa kana kan dabarsan amantii isaaniitiin kan ciman mootummaa Waaqayyootiif jecha bareedina addunyaa kanaa kan tuffatan amantaa isaaniitiif jecha kan wareegaman dhiiga isaanii kan dhangalaasan dhuma irratti gonfoo jireenyaa kan argatan kabajaaf kan ga'an abboota hedduu qabna waan ta'eef wayita gara samii ol ilaallu gara abboota keenya qulqullootaa ilaallaa jechuudha. Jireenya keenyan isaaniin fakkaanna. Amantii keenyan isaan duukaa bu'uudhaaf gara abboota keessanii ilaalaa jedhamnee jirra waan ta'eef qulqullichi Phaawulos ergaa Ibroota boqonnaa 13 irratti akkas jedha. Warra isin gaggeessan dubbii Waaqayyoo isinitti himanii turan yaadadhaa. Attamitti akka isaan jiraatan attamitti akka isaan du'an fakkeenya amantii isaanii fudhadhaa isaan duukaa bu'aa inuu jedha. Kanaaf abboota keenya kaleessa jireenya kiristaanummaa isaanii Waaqayyo wajjin jireenya isaanii akkam ture jennee gara abboota keenyaa wayita ilaallu amantii isaaniitiin akkam turan ciminni amantii isaanii qaban akkam ture jennee wayita gara isaan ilaallu wayita gara samii ilaallu gara abboota keenyaa ilaallu wayita gara abboota keenyaa ilaallu immoo isaan irraati barakata arganna eebba arganna. Isaan yoo fooni nurraati adda ba'an abboonni keenya warri darban fooni yoo nurraa adda ba'an illee hafuurummaadhaan yeroo hundumatti nu wajjin jira waan ta'eef hafuurummaadhaan yeroo hundumatti nu wajjin waan jiraniif
isaan nu gargaaran jechuudha. Kana isaanii waan nu gargaaru yeroo hundumatti iji keenya gara isaanii ilaala. Akka jira Isaayyaas irratti maal jedha? ወደ አባታችሁ ተመልከቱ፣ ወደ አባታችሁ ወደ አብርሃም ተመልከቱ፣ ወደ ወለደቻችሁ ወደ ሳራ ተመልከቱ ጀላ አመ ዱረ ዋይ አብርሃምን ካስነ ቱሬ ገራ አባ ኬሰኒ ገራ አብርሃም ኢላለይ ገራ ሀደ ኬሰኒ ገራ ሳራ ኢላለይ ጀላ አከሚን ገራ አብርሃም ወይ ተላሉ ማል አርገነኑቲ አብርሃም ከሌሳ ዋቀየ ሰገሌን ልትዱበቴ ሰገሌ ሳትን ሰሚረ ታድ ዋቀዮ ሰገሌን ወይ ተዱበቱ ኮቱ በይ ፍረከሊሲ በይ ወይ ተጀሩን አመንቲ ሳትን ዋቀዮ ቤገት ሊበ ወይ ተገራ አብርሃም ኢላሉ ሞነትስ አመንቲ ኬኛን ዋቀዮ ዳቆፎና ጀቹራ ዋቀዮ ዳ አብርሃም ፈካለ ዋቀዮ ዳ አዶ ባብና ጀቹራ አብርሃም ከሱማ ሲመቹ ጃላታ ገራ አብርሃም ወይ ተይላሉ ሉትስ ከሱማ ሲመቹ ጃለና ጀቹራ አብርሃም ዳንዲ ጉባት መለ ይጃረተ ከሱሞታ ወረቤላን ወረዴ ቦታን ቤለ ባሳቱረ ዴሙ ባሳቱረ ከሱማ መነሳው ሰው ልግኒ ይል ምናንኛቱ ቱረ አረወኑ ሲዮ ከሱማ ይገኘኛ ነሞ በልበለ ጭፈነኛ ላላ ከመጫምኒ ቁልቁሉ ገራ አቦተ ከሰኔ ላላ ይጀዳ ገራ አብርሃም ላላ ጀዳ አብርሃም ከሱማ የመነሳ ሁባቲ እንደ ምናንኛቱ ኛቱ ብሻኔ ነው ጉላላ ዱንካነ ማይ ከራ ወለካ ጉባዳ አበት ከሱሞተ ከራ ደመን ኮታ መነኮት ናጎራ ማሎ ጀራ ነው ወራ ወይተኛኑ ኛታ ነምኒ አላቲ ሶኖ ዋመቲ ኛታ ኛቻ አርከከኝ ተራገኒ አፋንከኝ ተራገኒ ፊት ገዲባን ሞ ኛታ ኛቻ ገዲባን ቱሙሬባ ነመቲ ማለት ነው ቀብሉ ሰረ ነው ኛቻ ጀሩ ሰረ ኛቻ ገዲባን ረኮን ቀቦመቲ ላላ ገራ አቦተ ከኛ ወይ ተላሉ ከነበረና ጀቹ ለማቲ ዋቀዮዳ አብርሃም ዋን ከሱማ ጃለቱ ፊሞ ስላሴን ተኩማ ቢዘዱማ ለመነሳሴን ነኝ ጆ ከሱማ ስለሞ ስላሴ መነከኛ ሰይኑ ጀቹ ዋቀዮ መነከኛቲ አርጋም እርገሞል ዋቀዮዳ መነከኛቲ አርጋም ከና ገራ አቦተ ከሰኒ ኢባለው ኢሳኒ ወርዶ ባይ ዳንዲ ኢሳኒ ረደመን አከም ተከሳኑ ዋቀዮን ዋቀሰን ጅሬኝ ክርስቲያኑ ማዛኔ ማለከ ፈካቱ ዛሬ ላለቲ እስንስ ዳንዲ ሰነረደ ዴቢ አይኑ እንጀራ ከና ወይ ተገረሰሚ ይላሉ ገራ አቦተ ከኛ ይላላችሁ ቹራ ገራ አቦተ ከኛ ይላላችሁ ከና መተስ ዋቀዮ ደሞ አቦተ ከኛ ዋዳ ገሌጀ ዋዳ ኢሳኒፍ ገሌጀ ከና ዋዳ ኢሳኒፍ ገሌ ደሞ ጭቦ ከኛ አከኑ ቄሶ ረከለ ከኛ ቄሰቲ አቦኒ ከኛ አከኑ ገርጋራኒ ዋቀዮን መቃ አቦተ ከኛ ቁልቁሎተቲን ወሬ ገምቶተቲን ዋቀዮንስ ሊከረና ጀቹ መቃሳቲ ዋዳ ዋንገሌፍም ዋቀዮን ይሮንዱመቲ ዋዳ ሳከን እንዲግለዋቴ አራራ ቀቤሰ ዋንቴ ይሮንዱመቲ ነው ያደታቹ ረከና ማቱ ዋቀዮዳ ገረሰሚ ኢላላ ጀዳምኔ ጀረከና ጅሬኒ ከኛ ረከና ከሰትስ ገመቹ ከሰትስ ገራሚ ላሉ ቀምና ገረሰሚ ጦልጀኔ ኢላሉ ቀምና ጀቹ ማለት ቀልነማ ጀልቀሙ ዋዩ ጅሬኒ ሳ አስምት ዋንቴ ሰሜር ዋንቴ ጅሬኒ ዳለነማ ቢከኛ አዝምት ሰሚዳ አጀረ ቁልቁሉ ጳውሎስ ከና ገረሚ ላሉ ቀምነ ገረ ጅሬኝ ከኛ ትላለ ከራመነ ከኛ ትላለ ሰሚ መነ ከኛ ዋንቴ ገልገል ከኛ ዱምኒ ከኛ ሰሚ ዋንቴ ቢይረ ጅራቻ ኩን ቢየ እርግዛት ከና ጅሬኝ ከኛ ገረ ሰሚ ኢላሉ ቀባ ገረ ዋቀዮ ኢላሉ ቀብና ማቱ ዋቀዮዳ ወይ ተገድሉ ወይ ተረከለ ሉቲማል ጎናላታ ናነዋ ከኛ ወሬንጅ ነው ወሮቶ ጉርጉዶ ረጀሉ ዮካን ቃማ ፍርማተቲ ወሬንጅ ነው ገራት ዲየምናሞ ረከነ ከኛ ከዘት ገረ ዋቀዮ ተከኑት ኢላኑ አብርሃም እኮ ይሮ ቀለቀ ቤቱ ረሰናቲ ወሬኒ ጦንቃዮ ተከንጀራመን ወሬን ባየቱ ወሬን ዋቢ ከንጀራማኒ ወሬን ለፋ አከሱማ ዋቆታ ጣውቲ ዮካን ሞዩ ዋቃ ነምቶልቼ ሄዱቱ ጅራ አብርሃም ገሩ ገረ ኢሳኒ ይላል አብዲዮ ሶይ ኩተቲን ገራ ዋቀዮ ኢላሊ ከናውንት አብዲዮ ሶይ ኩተቲን ገራ አብዲ ከኛ ካንቴ አብዲ በረበራ ካንቴ ገራ ዋቀዮ ኢላሉ ንትጅራታ ጀቹ ለማቱ ዋቀዮዳ ገራ ሞቱማ ሰሚ ኢላሉ ንትጅራታ ቦሩ መነ ከኛ ዋንቴ ቦሩ መነ ትገሉ ዋንቴ እጂ ከኛ ገራስታው ንትጅራታ ይሮንዱ መት ጀቹ ለማቱ ዋቀዮ ከና መቱ ይሮንዱ መት ቢየ ለፋይረት ዋቀዮ ነው ዋኔ ገራ መነ ሳት ነው ዋመቴ ጀራ ገራ መነ ሳት ይርገው ዋመኔ ቦደሞ እጂ ከኛ ይሰወጅን እንተው ቀባጅ ቹራ ወይታ ኦልላሉ ቀና ጀለ ገርሰሪት ወይታ ኦልላሉ ወንደ ባይ ያርገና ዋንቴ ለመቻቱ አዲስ አበባ ወከን ፊንፊኔ ከሳ ፈረቀ ወጀዳኒ
fira qaba. Firri isaa immoo gamoo abbaa darbii 12 irra jiraata. Gubbaa sanarra jiraata. Gamoo kan fooqii abbaa darbii 12 irra jiraata. Namichi baadiyyaadha. Gara Addis Ababaa wayita deemu si'a jalqabaa waan ta'eef gaafa achi ga'u jala isaa dhaabatanii kunoo firri kee kunoo gubbaa isaa irra jiraata ittiin jedhan. Eessa jiraata? Fooqii gubbaa cabashaarra jiraata firri isaa. Inni lafa kanaaf gaafa ol ilaalu gonkumaa achirra bahuu hin danda'u jedhe namichi. Baadiyyaadha dhufe gara Addis Ababaa dhaqe waan ta'eef lakki ani achirra bahuu hin danda'u. Gonkumaa ani bakka yoo barbaadeetti gadaa bu'u malee ani gonkumayyuu achi dhaquu hin danda'u ol bahuu hin danda'u annan sodaadha achirraatiin kufa jedhe ni jedhe. Sana booda warreen isa wajjin jiran maal jedhaniini callisiituma gara samii ol ilaalii jedhaniin. Maal jedhanii? Callisiituma gara samii ol ilaalii jedhaniin. Amma namichi gara samii ol ilaalaa miilan immooyyuu ni deema. Gara samii ol ilaalii jedhanii miilan ni deema. Wayita miilan deemu eessan dhaqanii miila namicha fuudhanii liiftiin jira miti. Osooti darajaa malee liiftiin kan ol nama baasu jira waan ta'eef dhaqanii liiftii sanarra dhaabanii namichi osuma gara samii ol ilaalu eessatti of argee inni fira isaa biratti of argee jechuudha. Sana booda gaafa achi ga'u egaa gara samii wayita ol ilaalan baay'eetu jira hundumtuu hin danda'amaa jedhe. Kanaaf maatii Waaqayyoodha. Jireenya keenya keessatti bitaa fi mirga keenya qofa miti kan ilaaluu qabnu. Yeroo baay'ee nuti jireenya keenya keessatti wayita cubbuus hojjennu, wayita gaariis hojjennu nama ilaallanna bitaa fi mirga keenyadha kan nuti ilaallannu. Garuu ol jennee gara Waaqayyoos ilaaluun barbaachisaadha. Gara Waaqayyoos ol ilaaluun barbaachisaadha. Hattuutu jira. Hattuun galgala mana namaa seenteti ni hatti. Guyyuma hundumaa gibbii nama tokkoo seenteti dallaa isaa cabsitee mooraa isaa keessatti waan jiru funaannatti namichi hattuudha. Guyyaa tokko garuu ni seenee wayita halkan dhokatee wayita seenee raawwatee gibbii keessa erga seenee mukkeetii akka yookaan baargamoo akka kanaatu gibbii keessa jira. Gaafa inni seenee gibbii keessa yookaan mooraa sana keessa waan hatuudhaaf jedhu gaafa barbaaddatu hattuun biraa mooduu walitti dhufe. Maaltu itti dhufe? Hattuun biraa mooduu walitti dhufe. Amma alachi keessa jirus hattuudha miti. Amma hattuun biraas boodaan dhufee jira. Wayita hattuun biraa balbala banee alaatii ol seenu abbaa manaatu ol seene seexinni maal godhaa? Muka sanirra ol kore. Gara booni qabu waan ta'eef muka sanirra ol kore. Lakkaa inni duubaan dhufes hattuu waan ta'eef wayita inni achi keessa deemee waa barbaaddatu achirra taa'ee baala mukaa kuteet maal godhaa? Inni namichi hattuun inni lammaffaa sun gara qaawwa hundumaa manni balballi ibsaan dhaamaa ta'uu isaa hundumaa ilaalee hattuudhaaf wayita jedhu namichi hattuun jalqabaa sun achirra taa'ee baala zaafiitiin maal godhaa? Mataa isaa keessa gadi rukuta. Namichi gaafa ol jedhu maal arge achirratti? Namichi arge miti maal jedhaaniin immoo bitaa fi mirga kee qofa miti mee al tokko akka gara samii ol ilaaltu fanii. Kanaaf wantoota jireenya keenya keessatti bitaa fi mirga keenya fuuldura keenya duuba keenya qofa osoo hin taane jireenya keenya gara samii ol ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf jireenya keenya keessatti gara samii, gara Waaqayyoodha, gara qulqulleessi dubaroo maaramii, gara ergamoota, gara abboota keenyaa ilaallee yeroo hundumatti abdiidhaan amantaadhaan cimnee abboota keenyas fakkaannee akka jiraannuuf har'aa fi maqaa isaa qulqulleeffachaa boruuf immoo dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu fedhaaf ayyama isaanuuf haa ta'u. Fedhaaf jaalala isaanuuf haa ta'u. Sillaaseen eebba isaaniitiin mana Abrahaamitti akka argaman immoo hunduma keenya laphee keenya keessatti mana keenya keessatti argamuun fedhaaf jaalala isaaniif haa ta'u. Wasalaatu lakkisanii. እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። በመካከላችን ተገኝቶ ያስተማረን የመከረን የገሰጸን አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የከበረና የተመሰገነ ይሁንልን። የተመሰገነ ይሁንልን። ወደ ሰማይ ተመልከት። ምን በል በዚህ ኃይለ ቃል መሰረት ወንድማችን በተገቢው መልኩ ብሉይንና አዲሱን እያጣቀሰ አስተምሮናል ማለት ነው። ለመምህራችን ቃልዎትን ያሰማልን፣ ቃልዎትን ያሰማልን። አሜን። ጽድቁንና መንግስቱን ያድልልን። እሺ ያ ወንድማችን አስተምሮናል። ወደ ሰማይ መመልከት እንዳለብን ወደ ምድር ብንመለከት ግራና ቀኝ ብንል ተስፋ የሚሰጠን ሳይሆን ተስፋ የሚያስቆርጠን ያለው ከእግዚአብሔር የሚያርቀን ያለው የኛ የክርስቲያኖች መፍትሄ ወደ ሰማይ መመልከት ነው። ራሔል እንባዋን ወደ ሰማይ ረጨች ይለናል።
ወደ ሰማይ ስለተመለከተች መፍትሄ አገኘች። ብዙ አባቶቻችን ወደ ሰማይ በመመልከታቸው የእግዚአብሔርን ሕግ እግዚአብሔር አምላክ የሚወደው ነገር በማድረጋቸው አስፈላጊውን የሆነውን እግዚአብሔርን መንግሥት ወርሰዋልና እኛም ይህንን ምድር ሳንሽድ የኃጢአትን ፍኖት ሳንጓዝ እግዚአብሔር አምላክን እየተመለከትን በተግባራችን በሕይወታችን እግዚአብሔርን እየሰበክ ልንኖር ይገባል ማለት ነው። በድጋሚ መምህራችን ቃልያትን ያሰማልን። baay'ee nama gammachiisurra jira jechuudha. Ammoo keessumaa tokko manneen sirriidhaan jira. Keessumaa keenya barsiisaa Beezaa jedhamu isaan mee har'a iddoo kanatti argamu keessatti maaltu isinitti dhagahame akkasumas immoo maal fa'aa argattan iddoo kanatti keessatti maal fa'aa galatooma eegallee akka gara barsiisana kanatti deemsifne baay'ee namatti tola. Lammatammoo wanni gara naannoo dhufnu waliin argadde tokko dhugumaan barsiisaan keenya bakkuma hundatti jiraachuu ishee kan guyyaa adda argedha. Lammatammoo barattoonni ijoolleen sa'ii yookaan ijoolleen mooraa yuunivarsiitii kamiyyuu osoo imala akkana deemsanii tokkoffaa jiruu dhugumaan kiristaanni jiraatu sananii yaadu. Dhugumaan kiristaanaan yookaan namni kiristaanummaa jiraatu as keessa jira jedhee yaada. Nuti bakka mijataatti wantoonni qophaa'etti tajaajila keenya deemsifna. Garuu naannoo kanatti bakka wanni baay'een hin guutamnetti wanna guutu. Kanaaf yommuu asii barataan baay'inaan bahu environment akkanatti argaman ta'eef ammarra osoo wal dhaqanii lallaalanii fuulduratti tokkoffaa rakkoo bataskaanii ammarra jirtu kana ni hubata. Hamma tokko yoo rakkoo hubate immoo boruuf waan inni tajaajilu yookaan waan inni bataskaanaa buusuu danda'u ni hubata jedheen dubbachuudhaaf ani barsiisaa miti amma tokko jechuudhaaf malee garuu wanni ammanatti dhagahamu sa'aatii kanatti jechuudha. Ati kitaaba guutuu sammuutti qabattee waaqayyoo fanni gootu yommuu lafa kanarra jiraannu waaqayyoo kan nurraa barbaadu nuti namoota biraatiif akka geenyudha. Kanaaf wanni lamaan barbaachisa jedhee tan yaada. Amma keessattuu uummata afaan Oromoo beekuuf wanni lamaan barbaachisa. Tokkoffaa barsiisonni keenya barsiisonni bataskaana keenya waggaa 25 waggaa 30 ni baratu. Kitaaba hundaan baratanii ka'anii garuu waggaa 2 waggaa 3 immoo afaan biraa osoo baratanii afaan sanaan barsiisanii bareeda ture. Nama fagoo dhaquun barbaachisu anoo afaan Oromoo nan haasa'a garuu wangeela afaan Oromootti barsiisuun baay'ee ulfaata. Garuu barsiisonni kuuwwan illee osoo afaan sirriitti baratanii kun afaan Sidaamaa, kun afaan Oromoo, kun afaan Kambaataa, afaan garaagaraa osoo baratanii osoo akkasitti barsiisanii. Lammatammoo wanni guddaan yeroo dheeraatti sagantaa yookaan karoora yeroo dheeraa wanni jedhee yaadu afaan noota kaawwanii fi afaan geezii walitti qabsiisuun ni barbaachisa jedhee tan yaada. Amma akka nama naannoo Oromiyaa keessatti dhalateetti namni baay'een afaan Oromoo ni beeka garuu geezii irraa fagaatee jira. Ortodoksii tawaadoon immoo bu'uurri ishii geezidha beekta. Kitaabonni garaagaraa geeziidhaan jiru. Kanaaf osoo uummanni Oromootii fi geeziin osoo walitti dhufee bareeda natti fakkaata jedheen yaada. Egaa kan maal gochuu yaaddaa kan jedhu namni ni yaada garuu kan raawwatu waaqayyoodha. Kanaaf akkana yaada jedhanii gochuun hin ta'u gaafuma sana osoo argine wayya jedhee yaada. Ishee sulfaadha asinis. Simale gofta gare nengero, osona no fe, kana
jaalatamtoota maatii waaqayyoo amma kan jirudha. Alaabaa leettisii kaasatti argamna. Sagantaa hafuuraa imaanaa abbootii saayidhaan deemsa hafuuraa baay'ee bareedaa ta'e waliin taasifnee jirra. Ammatti immoo yoo sagantaawwan jiran xumurreetoo gara sagantaa isa marsaa itti aanutti jirra jechuudha. Amma immoo keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Harmee saa'ii bara 2014 kan ta'an harmee keenya amanawwan biqilaa qabannee akkasumas dhiyaannee jirra. Egaa gaafiin isaaniif dhiyeessinaa gaafii keenya irratti deebistee jechuudha. Yommuu taatanii yaaduma deemsi hafuuraa sagantaa hafuuraa kanadhaas dabalatee kan dura deemsi maal sinii dhagahame akka sagantaa deemsi hafuuraa kun isa dhuunfaadha. Lamaan garaagarummaa baay'eetu jira. Inni jalqaba daawwannaa ture gadaamota kaawwalaa fi warshaa keessatti garaagaraa argannee eebba irraa deebineerra. Har'ammotu kan garanatti daawwannaa keenya godhan yoo ta'u, guzoo keenya garanatti kan finnee namoota amantoota Ortodoksii Tawaahidoo ta'anii naannoo kana keessa jiraataniif jajjabina ta'uudhaaf mootiveetii lamaan akkanatti fakkaachaa jiru. Galatamaa guddaa keessatti itti aanu iddoowwan akkanaa baay'een isaanii jiru. Bara kana immoo jiisidha. Kanaa booda immoo jireenya akkanaa kana akkamiin iddoowwan akkanaa kana argine fiilmiin keessa keessatti uumamirraa ta'ee tokko irratti iddoowwan akkanaa kana wanta akkanaa nan godhe osoo hin godhe jettee wanti laata. Tajaajiloota bukkee akkamiin waaqayyo ammas deebi'ee jira. Amma mooyyuu abbaa keenya saayii kan bara 2014 turan bara bara 2014 isaanin qabannee dhufnee jirra. Jalqaba irratti abbaan keenya yommuu taatanii yaada kennuudhaaf gaafa keenyatti kunnu saayii bara kan kana kuffisee ijoollee ishee sassaabbachaa jirti. Akkasumas immoo eebboowwan garaagaraa qopheeffachaa jirra. Dabalata immoo warreen uffatanii bifa isaanii jedhan amantaa garaagaraatti iddoo garaagaraa kanaa keessa jiran akka itti gaafa isaan ittiin jedhan biilingii isaanii argaa jirra. Baay'ee akka gammadanii istiis immoo keessatti guyyaa aadaa maaltu isinitti dhagahame sagantaa kana deemsa hafuuraa kana gaafsisee yaada. Waaqayyo tokko amiin. Akkuma isin jettan
adeemsi hafuuraa yookaan imalli hafuuraa akka sagantaa hafuuraa imaanaa abbootiitti yeroo jalqabaatiif bara kana jechuun bara 2014 kana yeroo jalqabaaf baatii bitootessa keessa gara Yirgaalem deemuudhaan kan jalqabame amma immoo marsaa lammaffaa gara as gara Arsii Asallaa yookaan immoo bakki kun bakka Adaabaa Sillaasee jedhamuudhaan bakka beekamu walummaaffaadhaaf kan dhufne jechuudha. Ani baay'ee natti toleera. Dhugaa dubbachuu yoo ta'e faayidaan isaa faayidaa tokko lamaa miti. Tokko jireenya hafuuraa keenyaa keessatti iddoo guddaa qaba. Jireenya hafuuraa keenyaa keessatti Waaqayyo irraa eebba argachuudhaaf barnoota adda addaa argachuudhaaf karaa akka isaa itti immoo akka sagantaa hafuuraa imaanaa abbootiitti immoo akka miseensa sagantaa sanaatitti immoo gaheen inni qabu amma beekamuu hin danda'u. Ijoollee tokkoomsuudhaaf jaalala horuudhaaf ijoolleen akka walii galan gochuudhaaf yeroo biraallee tokkummaadhaan hojiilee garaagaraa hojjechuudhaaf adeemsi akkasii adeemsi hafuuraa kan imalli hafuuraa akkasii baay'ee barbaachisaadha waan ta'eedhaaf kun immoo adeemsa keenya keessatti ta'ee argameera. Adeemsa yeroo jalqabaa imala hafuuraa yeroo jalqabaa irrattis waan arginedha waan ta'eef ammallee ciminaan itti fufuu qaba. Wanti kun amaleeffatamuu qaba. Wanti kun immoo yeroo ta'u jaalalaan ta'uu qaba, fedhaan ta'uu qaba. Ijoolleen dirqisiifamanii osoo hin taane fedha isaaniitiin jaalala isaaniitiin kaka'umsa isaaniitiin taasifamuu qaba. Yoo kaka'umsa isaaniitiin hin taane dirqamsiifamanii waan dhufanitti fakkaata waan ta'eef effektiivnees isaa yookaan immoo barbaachisummaa isaa akkasumaraan ta'u waan ta'eef eeyyama isaaniitiin fedha isaaniitiin ta'uu qaba jechuudha. Gara fuulduraatti adeemsi akkasii kun akka itti fufu sagantaa keenyaafis jireenya hafuurummaa keenyaafis gahee guddaa waan qabuuf akka itti fufu ani immoo dhuunfaadhaan imala hafuuraa guyyaa har'aa taasisne kana keessatti keessumaa bataskaana mana amantaa baadiyyaa keessaa dadhabaa tajaajilaa hin qabne bataskaana akkasii jajjabeessuu irratti argamuu irratti baay'ee gammadeera. Waan affeertaniif guddaa galatoomaa Waaqayyo isiniif haa kennu. Akka isa galateeffannuuf afaan keenya galataaf kan bane Sillaaseef galanni foqubaan ol teessoo isaa irratti haa ta'u.